Addunyaan kun kan fayye Yesus Kiristoos hojii fayyina isaa kan raawwate aarsaa fannoo irratti taasifameeni. Guyyaa itti Yesus jaalala dhala namaaf qabu mul'isuuf jecha ofii isaa dabarsee itti kenne. Yesus Kiristoos guyyaa itti lubbuu dhala namaa fayyinaa fi boqonnaa kenne waan ta'eef guyyaa qulqulluu jedhama. Akkaataa barsiifata amantii kiristaanaan. Guyyaan kun manneen amantii kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa fi Kaatolikii dabalatee manneen amantii kiristaanaa biroo keessatti sirnoota garaa garaan ni kabajama. Guyyaan fannoo guyyaa Yesus Kiristoos dhala namaa cubbuu irraa qulqulleessuuf guyyaa itti aarsaa ta'edha jedhan Paappaasiin mana amantii Kaatolikii Itoophiyaa Kaardinaal Birhaane Yesus Suraafeel. ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአርብ ስቅለት gooftaan keenyaa fi fayyisaan keenya Yesus Kiristoos guyyaa jimaataa fannifamuun rakkina hedduu arguusaa guyyaa itti yaadannuudha. Ayyaanni kun ayyaana guddaadha. Sababni isaas fannifamuu fi du'uu isaatiin akka nu fayyise waan amannuuf jechuudha. Dhiiga isaan nu fayyisee araara nutti agarsiisuu isaas ni amanna. Gooftaan jaalalaa fi obsa akkamii akka nutti agarsiise warra isa miidhaniifis immoo waan godhan hin beekanii dhiisiif jechuun guyyaa araara nu barsiisedha. Inni fannoo irratti bahuun araara akka buuse nutis waliif dhiisu jaalalaa fi tokkummaa akka nuuf kennuuf guyyaa itti kadhannuudha. Guyyaa Yesus Kiristoos ilma namaa fayyisuuf fannifame jaalala dhugaa itti agarsiise kun duuka buutota biratti sooma fi sagada kadhannaa lallabaa fi faaruu adda addaan kabajamuun hiikoo guddaa qabaachuus dubbataniiru. ምእመኑ ደግሞ በዚህ ቀን መማር ያለበት amantoonni guyyaa kanarraa barachuu kan qaban soomaa fi kadhannaadhaan cubbuu hojjetetti gaabbuudhaan guyyaa gooftaa irraa araara argannuudha. Guyyaa araara kadhannuu fi kennaa waaqayyoo itti argannuudha. Namni cubbuu isaaf araara kadhate immoo jaalalaa fi nagaa qabaata. Kan isa miidhe hundaafis dhiifama ni taasisaa jechuudha. Fannoon Kiristoos kiristaanota biratti mallattoo fayyinaa araaraa abdii fi tokkummaatii jedhan duuka buutonni amantichaa Kiristoos ilma namaatii kufee ilma namaa akka kaase yaadachuuf guyyaa itti sooma fi sagadaan dabarsinuudha. Kiristoos obsa walii dhiisuu jaalalaa fi wal kabajuu akka barannu barsiiseras jedhan. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos ofii isaati jedhee miti nuu jedhee fannoo irratti akkuma fannifame sana nuti immoo namoota wajjiniin obboloowwan keenya wajjiniin haadholii keenya wajjiniin hundoon jechaadha wal jaalachuudhaan amantiin otoo ol qoodiin otoo waliin qoodiin sabaa otoo waliin qoodiin goxiidha otoo waliin qoodiin wal jaalanneet gooftaan keenya isa nu jaalatee nuuf jedhee jaalala barumsa jaalalaa sana nu taasiseef nu barsiise sanatti nutis akkuma isaatti wal jaalachaa namoota wajjiniin uummata baay'ee wajjiniin uummata Itoophiyaa uummata addunyaa waliin wal jaalanneet akka jiraannu dhaamsa koon dabarsa. በፍቅር jaalalaan isa inni fayyina ilma namaaf jedhee arge sana yaadachaa fi sodaachaa bara jireenya keenyaa isatti kennannee akka jiraannuu fi guyyaa itti soomaa fi sagadaan dabarsinuudha. Yesus Kiristoos nuuf jedhee dararaa argee guyyaa har'aa kana ammoo fannifameera. Nus guyyicha yaadachaa mana amantaa keessatti dabarsaa jirra. Waaqa kadhachaa jirra. Yesus Kiristoos nuuf jedhee dararaa arguun isaa nuti immoo waliif dhiisnee jaalalaa fi kabajaan akka jiraannu ክርስቶስ እንዳስተማረን ዝቅ በማለት ክርስቶስ akka nu barsiisetti gad of qabuun walii keenyaaf jaalalaaf kabajaa akka laannu amantaadhaan sabaan osoo waliin qoodne wal jaalannee wal deeggarree akka jiraannuufi inni kan fannifame addunyaa maraafi fayyina ilma namaaf nun immoo san walii keenyaaf obsa qabaachuu fi dhiifama walii goonee akka jiraannu nu barsiisa.